Ani maqaan koo Tolinee Naggasaan jedhama. Jiraataa Dongoroo Duwwaa kan jedhamudha. Itti dabalee immoo mucaan kun Boonee kan jedhamtu. Booneen kun kan kooti. Mucaan kun na duraa miidhamtee miidhama isheen ittiin miidhamtee godda'amtee ani waan hin beekneef humna qabaadhee dhaqee barbaaduu hin dandeenye. Ani immoo nama na gargaaru immoo hin qabu. Gargaartuun koo isheedha. Dhukkuba irrattis, daara irrattis, beela irrattis hundumaa kooti isheen kan na gargaaru isheedha. Amma immoo darbee isheen dhabee erga dhabee booddee immoo uummatichi jiru uummati biyya alaa jiru lubbuu mucaa kootii kana dhugaa ishee naaf falmee lafa isheen geesse lafa isheen taate waa isheetti miidhamte naa baree uummati kun akka na beeksisuun barbaada. Haati isiitu yoo isiin duuteedha isiin duraanuu natti himatte anatu beekin malee jettee akka qalbii isii keessa yaaftu waan himatte wayii qabdu jechuudha. Mufaaja'aa takkaa'u haaraa itti ta'e jechuudha hoggaa namni sun itti bilbilu. Namni tokko egaa addunyaan tun itti hadhoottee jiru addunyaa tana jibbee hadhaa'ee asirraa kute. Namni keenya immoo anarraa qabee eenyurraa qabee waan keessan beeyne icciitiin beeyne nama kanaayyuu rakkisee lubbuu qaalii akka reef jennee san of dhabamsiise. Nama itti himatu dhabee rakkate takka sheexaan akkas godhee itti fakkeesse. Inni wallaalee irraa mala wallaalee ka addunyaa tanarraa kutuun qaba jedhee kute ati immoo ka addunyaa kanarratti tarte anaafati eega isiin tartee booda akkas ta'e akkana ta'uun oolu akkas ta'a akkana jennee waan hin taane qabaaxaree tilmaamuun kuni waan akkana irraa of qusannee gaarii. Gaafa ati lubbuun jirtu maalummaa kee hin beeku jabummaa kee hin beeku eega ati duute ebalu duute hin jenne namni tokko du'e hin jenne maqaa keedhaanii ebalu du'e hin jenne. Guyyaa kana jabummaa keellee haasama. Guyyaa kana viidiyoon keellee ilaalame oti nama TikTok dalagu takkaa nama YouTube dalagu takkaa nama Facebook dalagu taate gaafa lubbuun jirtu ka gadhiiftu san namni ka gadhiisu sun guyyaa san ilaalamu eega inni du'e viidiyoon isaa ilaalamaa suuraan isaa maxxanfamaa ka gaafa inni jiru bar namni tokko akkana garagalee suuraa isaa tokko inni peesti godhe san laayikii iyyuu hin gooneef haasaa faayidaa hin qabne maalayaani bakka silaa faayidaa itti qabuttuu faayidaa itti dhabsiifnee gaafa namni du'e nu biraa tare faayidaa itti goone. Aadaa fokkataa duubatti hafaa jechuudha. Kanaaf mucattiin amma duute booniin tuni jiruu addunyaa tanaa nagaatti addaan baanee jira. Jiruu addunyaa tana booda sin barbaadu nan barbaadin ansi dhiise si biraa deemee jira. Warroota hafa fayyadi du'uuf hin deema. Daqiiqaa xiqqishoon naaf jettee haada agarsiiftee dhiifama naa godhaa jettee dhiifama nama gaafattee lubbuu ofii isa galaafachuu kuttee jechuudha. Eesh faayidaa. Anaa du'e birriin ati wali guurtu. Haasofni ati ana booda haasoftu gaafa jiru na haasofni maan naa godha naaf biraa kutte qabrii keessa adda baanee jira anaafatu wal quban qabnu ati warra addunyaa isii namni kutte sun warra akiraati maan naa godha haasa'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu akkam jirtan nagaa keessanii hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi isin haa ga'u isiniin jecha kanatti aansuudhaanii har'a waama takkaa fi lama qabadhee dhufe inni kun maali yoo jettanii obboleettii teenya takaleessa guyyaa dheengaddaa of ajjeefte boonii irraayyuu waa dubbachuu dhufa. Dhugaa rabbii dubbachuu fi hedduu takka qalbiin na cabte. Nama hedduu qalbiin cabte. Nama namummaa qabu. Nama namummaan itti dhaga'amu qalbiin hedduu cabte. Ammallee immoo namni hamilee qabu. Namni kaayyoo qabu. Namni jiruu addunyaa kanarratti osoo inni waa hedduu yaadu. Goolabbiin ganda addunyaa kanaa itti dhufee gara akiraa deeme malee namni guutuun hamilee qaba. Namni hindu'a jedhee karoorfatee ani addunyaan tuni hanga fedhee walitti qabe yoo fooqii ijaare yoo xiyyaara bite yoo lafuma tanarra deemuu baadhee xiyyaaratti deemi jireenyuma addunyaa kanarraa hawa lafaa kanarra jiraachuu baadhee samii fi jidduu hawaa lafaa tanaayyuu yoo ka jiraadhu taate hanga fedhee natti tolee gandi addunyaa kuni ganda biraa deemani jedhee osuma beekuu namni guutuun waan du'aa kana yaaduu hin barbaadu. Uuma du'a jedhamtu kana dhaga'uu hin barbaadu. Hinduuta odoo naan jechuu baatanii akka kiyyatti duuti akka jirtu iman beek hinduuta odoo jechuu baatanii qalbiin tiyya waggaa 100 gaafa jiraadhes waggaa 100 irraa odoo 150 naa taate homa jettu qalbiin tiyya naaddi maaliif jiruu addunyaa sanatu mi'ooytuudha waan fuulduraa nama harkaa balleessuuf jecha akkas taati jechuudha. Gaafa immoo jireenyuma addunyaa akkanatti mi'aawu kan kasilaa hinduuta waan jedhaniin kan odoo rabbiin heeyyama nuu kennee ati nama addunyaa tanarraa du'uu miti zalaalam jiruu addunyaa tanarra jiraatta. Naan jedhanii takkaa siin jedhanii takkaa isiin jedhanii namni waan san gammachuun fudhata malee namni hindu'a anaa qofa heeyyamni addunyaa tanarratti waggaa dheeraa takkaahuu hidduuti ana hin muudanne akkamitti jiruu addunyaa kanarra jiraadhee namni mormuun jiru. Ayyaam shuurii dhibbaan dhibbatti namni mormuun jiru hin gammadaa jechuudha silaa namni jireenya addunyaa umriin dheeraa dhakkee jedhanii hin gammadan. Kanuma biraa namni tokko
nafsiyaaf shayxaanni wasaawasee takka haalli jireenya abbaan ol bayiif gadi bu'ii kaan itti siixee kaan itti bal'attee kun ofii nyaatee maatii ofillee nyaachisee quusee sanbiraa taree kabiraatu nyaachisa. Kun huma nyaatuu dhabee rakkata. Jireenya addunyaa tokko kanaa beekaa waluma daddabarsa rabbiini bakka takka wal fakkeessee namaa hin kennu. Kun irra cooma muratee bula, kun akaayii nyaata. Kun akaayii masanuu dhabee ilmaan tana maal nyaachisa jedhee rakkata. Jiru addunyaa tana akkanaa beeka. Jiruma kanatti waltartuu buburree ta'uu namaa qixxooyne kanarraa namni deemuu barbaadu hin jiru. Namni waan du'aa dhaga'uu barbaadu hin jiru. Isuma kanaayyuu duuma akkasitti namni guutuun jibbu kana namni gariin akka filannoo wayiitti fudhatee fakkeenyaaf obboleettiin teenya ta'amma guyyaa dheengaddaa of ajjeefte booniin haasoytee viidiyoo waraabdee tiktook irra gadhiiftee feesbuuk irratti barreessitee waan silaa miidiyaa silaa addunyaa tanarratti ilma namaa ka afaan isii beekuu fi ka afaan isiin beeyne illee bira ga'u hunda irratti fayyadamtee akka du'u heddullee himtee haada ofiin ajjeesuuf deemtullee nu garsiiftee jiru addunyaa tana nagaayatti addaan baanee jirra anaafati kanaan booda walirra hin jiraannu. Jireenyi jiru addunyaa hanga amma dura jiraadhee dabarse sun nagaha hanga sirra jiraachuu fedhu jireenya biraa jijjiirachuu barbaada jireenya ganda akiraa ganda qabrii sanitti jijjiirachuu barbaadettee haasoytee waan san isii godhe sababa lubbuu isii tana akka galaafattu isii taasise wanni isiin haasoyteen jiru jechuudha. An jiruun addunyaa nagahee jira kanaan booda jiraachuun barbaadu adda ba'uu barbaada jiru addunyaa tanaanii nata abdee dalagee achi dhaqee maal jedhee ittis milkaa'ee kanaaf jiruun addunyaa kanarra jiraachuun guyyaa har'aa kanarraa nan gammachiifne ka amma dura jiraadhe hingaa jettee lubbuu ofii galaafattee jechuudha. Yoo kijibuu baadhe sababa lubbuu ofii lubbuu qaalii namni akkanatti jaalatu tan an akkana jaaladhu akkasii jaalattu eebaluu akkasii jaalatu sanii booniin maaltu isii rakkisee rakkoo maaltu isii muudatee maali wanni hagana guutuu isii cinqee lubbuu ofii qaalii tana harka ofiitiin baastee gadda nuyyaa kanarraa boqotte sababa isanii namni akka gaariitti beekutu akka hin jiru jechuudha. Eenyu beeka isimaa fi rabbii isiitu walitti beekaadha jechuudha. Jireenyuma nama hawaasummaa wajji jiraannu kan abbaa fedhee haa ta'u haalummaan ati nama wajjin jiraattu jechi namni siin jedhuu fi wanni ati yaadduu fi akkaataan adeemsa hawaasa ati wajji jiraattu sun faallaa taanan akka waan namni na jibbe amma haasaa viidiyoo boonii ka gaafa isiin lubbuun jirtu waraabde hedduu yoo arginu akka waan boonii fedhu saba Oromoo haa ta'u fedhu saba Amaaraa fedhu saba Tigree fedhu sabuma kamuu haa ta'u akkuma Itoophiyaatittu jiraachuun boonii akka waan Itoophiyaa tana cinqee namni isii jibbee osoo isiin duute waan jedhu namnummaan addunyaa tanarra jiru guutuun akka waan isii du'a hawwuutetti isii jiru addunyaa tanarra nu wajji jiraachuun isiif hin barbaachisu jedhee namni guutuun itti murteessetti akkasitti fudhattee of amansiiftee haasofti viidiyoo isiin haasoftu hedduu keessatti hoggaan argu jechuudha. Maaliifuu namoonni kuni anarraa qabii eenyuun jedhi abbaa fedhee haa ta'u yoo ati waa dubbattu viidiyoo amma anu viidiyoo waraabuu jiraanii haasa'u jira yaada kii ka koomantii naa barreessee maal odeessita maal albaata maal jetta namni yaada adda addaa qaba akkuma bifti isaa wal addaa akkuma kun magaalaa kun gurraacha akkuma ammallee mootiyyuu kun dheeraa kun gabaabaa namni yaada adda addaa qaba. Kanaaf ati nama wajji jiru addunyaa kanarra jiraattu kana eega beekte waan namni siin jedhu fudhachuu qabda. Namni immoo duraanumaa miidiyaa irratti waa dalaguuf gabba'e eenyuyyuu haa ta'u waa jedhamaan tokko si faarsa tokko si arrabsa tokko mootu si qeeqa tokko mootuyyuu si tuffata kana guutuu beektee miidiyaa kanatti gabbaate ati. Eega miidiyaa gabbaate sammuu kee kana amansiisuu qabdaa jechuudha. Kanaaf jiru addunyaa tanarra koomantii namoonni adda addaa barreessaniif jiru addunyaa tanarra maal jiraattaa ati yoom duutaa ati silaa jiru addunyaa tanarraa duute intaluma tana argaa jibbee silaa rabbiin isii addunyaa tanarraa fudhattee silaa duuti isii fudhattee ka jedhu koomantii hedduu argina. Sila kanattuu hamilee isii dhahee lubbuu qaalii eenyuttuu qaalii sanii akka haada mitira lamaatiin of baaftu isii godhe ka jedhu Allahu alam. Isimaaf rabbii isiitti waliin beeka la'annu walumaa galatti isiin jiru addunyaa tanarraa kuttee jirti. Godaante akka godaante nuu godaantu. Yoo icciitii nama biraa kaayattee namni icciitii bira kaayatte gaafa andu'e waan kana gabbaasi jetteen yoo jiraate meetii boruuf tan gabba'uu mala san Allahu alam hin beeynu isii maraafuu jiru addunyaa kanarraa kutteetiin jirti. Namni lubbuu qaalii
lubbuu akkanatti qaalii maallaqaan hin bitamne. Wanni tokko fakkeenyaaf ilmi namaa harki yoo irraa murame jiraachuu danda'a. Gurri sirraa murame jiraachuu danda'a. Ijji takka si baddee takka yoo si hafte jiraachuu dandeetta. Ijji lamaanuu rabbi sitti fidini yoo rabbi si fide ija sii kennee gaafa sirraa fudhate ijji yoo badde jiraachuu dandeetta akkasumatti. Haasaa yoo dadhabde arrabni amma ittiin sochoonu akka barbaanne haasawni kun yoo rabbiin qabee dhaabe ittiin haasawuu yoo dadhabde bakkuma qoonqoo ittiin afaan kaattuu fi bishaan ittiin dhuugdu yoo ka jiraatu taate jiraachuu dandeetta addunyaa kanarra. Miilli yoo sirraa citte jiraachuu dandeetta. Yoo immoo lubbuun tun bakka isiin jirtuun beeyne tun si keessaa baate hafuurri ol bahee gaddeebu kun dhaabbate doktorri abbaa fedhee aalama duniyaa yoo rabbal aalamiina kiyya taate malee nam tokko si deebisuu hin danda'u. Hin beeka kan namni guutuun isaa. Lubbuu akkasitti qaalii takka biliq jennaan takka kunnaan deebuu hin dandeenye tana namni ofitti murteessee du'aaf of kennu maal rakkoon hagana gahe kanaaf saaxilee maal akka ta'e hin beekamu jechuudha. Namoonni hedduun abbaa warraatii wal dhabdee abbaa warraatitti aartee isaan adda baatee maalayaa ni haasaa jira namni. Malee waan qabatamaa akkana jedhame takka hin jirtu. Garuu immoo haasaya har'a ummaan isii taasifte ummaan boonii warra tiktookaraa waliin taasifte hoggaa laaltu haadhatti waan dhaamatte wayii dhaamattee jirti jechuudha. Na fakkaata akkasi. Maaliifuu manaan qabaanaan jetti. Booniin mana qabanaan jette jecha harmee boonitii beeka. Mana qabanaan jette mana kiyya san immoo tuyyuu jettee dhaamsa itti dhaamatte jechuudha. Deemuu akka deemuu hedduu. Mana bareedaa keessa jiraadha jettee hanga gaafa murtiin rabbi irraa dhuftee keessaa du'uutitti kaayyoon isii ka durii akkas ture eegasii jijjiiratte malee mana ijaarattee qabdu san keessaa haadha ofiititti waa'ee silaa mana isii waan qabeenyi isii waan ta'u itti dhaamattee biraa kuttee jechuudha. Kutuu heddii jechuudha isiin. Akkuma san immoo icciitii jiru addunyaa kanarraa isii kuchiisu immoo harmee isii kanatti mattee nee bara Allah wala himanne yoo namni wahii eega booniin lubbuu ofii tana huutee galaafattee laafte namni dhaqqabee gara hospitaalatti fiigi yeroo harmee isiitti bilbilu harmeen akka nama waan kanarraa odeeffannoo takka quba hin qabne ansa itti dhaamattee akka duutu takkaahu haati isiitu yoo isiin duuteedha isiin duraanuu natti himatte anatun beekin malee jettee akka qalbii isii keessa yaaftu waan himatte wayii qabdu jechuudha. Mufaaja'aa takkaahu haaraa itti ta'e jechuudha hoggaa namni sunitti bilbilu. Hedduu takka gara nama nyaata. Namni ammallee mootiyyuu namni tokko eegaa addunyaan tun itti hadhoottee jiru addunyaa tana jibbee hadhaa'ee asirraa kute. Namni keenya immoo anarraa qabee eenyurraa qabee akkas ta'e akkas ta'uun oolu akkana taate akkasi maali waan keessan beeyne icciitiin beeyne nama kanaayyuu rakkisee lubbuu qaalii akka reef jennee san of dhabamsiise nama itti himatu dhabee rakkate takka shexaan akkas godhee itti fakkeesse innuu wallaalee irraa mala wallaalee addunyaa tanarraa kutuun qaba jedhee kutte ati immoo addunyaa kanarratti tarte anaafati eega isiin tartee booda. Akkas ta'e akkana ta'uun oolu akkas ta'a akkana jennee waan hin taane qabaaxaree tilmaamuun kun aadaa nuu ta'e waan akkana irraa of qusannee gaariidha. Lammata mootuyyuu anarraa qabee nuti Oromoon keessattuu sabni Oromoo gaafa ati lubbuun jirtu maalummaa kee hin beeku jabummaa kee hin beeku eega ati duute ebalu duute hin jenne namni tokko du'e hin jenne maqaa keedhaanii ebalu du'e hin jenne. Guyyaa kana jabummaa keellee haasama guyyaa kana viidiyoon keellee ilaalame ati nama tiktoka dalagu takkaa nama yuutubee dalagu takkaa nama feesbuuka dalagu taate gaafa lubbuun jirtu ka gadhiiftu san namni ka gadhiisu sun guyyaa san ilaalamu eega inni du'e viidiyoon isaa ilaalamaa suura isaa maxxanfamaa ka gaafa inni jiru bar namni tokko akkana garagalee suura isaa tokko inni peesti godhe san laayikii iyyuu hin goone waan akkanaa eega du'e jabeessuu nama eega namni sun addunyaa sanarraa deemee nuun adda ba'ee farraqe jabeessuu aadaa duubatti hafaa aadaa fokkataa. Waan silaa ta'uu hin qabne. Biyya Arabaa kana keessatti namni biyya Arabaa kana keessa jiraatu huma adda addaa argaa. Nuti biyya amma ani keessa jiru kana keessatti kan arge namni tokko yoo dhibame haati dhibamti ilmi mana itti gurguratee yaala. Gaafa isiin duute alhamdulillah rabbil alamin jedhee du'aayii godhee fi ta'a hin dubbatu jechuudha. Yoo abbaa taates yoo obboleessa taates akkasumatti walii bu'an gaafa inni lubbuun jiru wanni silaa godhamuu qabu hanga mana itti gurguratee ilmaan ofii rakkisu takkatti sadarkaa sanitti wal yaalti uummata Arabaa kana mee ilaala. Kenna Oromoon ebalu dhibame waan bitatu dhabe waan mana yaalatiin dhaqu dhabe yoo jettee gaafattee nama muraasatu si wannaa jedha viidiyoo namni sun irraa dalage takkaa'u barreeffama namni waan sanii dhibseeyyuu nama laallee jira. Gaafa ebalu du'e jedhan immoo gadi bahee namuu waan sammuun isaatitti dhagaamte akkas ta'itti akkana ta'e akkas ta'uun oolu akkana ta'e odoo gaafsan akkana goone odoo akkas ta'an haasaa faayidaa hin qabne maalayaani bakka silaa faayidaa itti qabuttuu faayidaa itti dhabsiifnee gaafa namni du'e nu biraa tare faayidaa itti goone. Aadaa fokkataa duubatti
hafaa jechuudha. Kanaaf mucattiin amma duute booniin tuni gabbaatee akkuma nama taa'ee viidiyoo waraabu kanatti viidiyoo waraabdee jiruu addunyaa tanaa nagaatti addaan baanee jira. Jiruu addunyaa tana booda sin barbaadu nan barbaadin ansi dhiise si biraa deemee jira. Warroota hafan fayyadi jettee mucattiin tun. Du'uuf hin deema. Daqiiqaa xiqqishoon naaf jettee haada agarsiiftee maatii kiyyallee ta'e takka hiriyoonni kiyya namni odoo hin beekin isin mafachiise yoo jiraate yoo isin rifachiise jiraate dhiifama naa godhaa jettee dhiifama nama gaafattee lubbuu ofii isa galaafachuu kuttee jechuudha. Bar nama meeqaarra gabbayee suuraa isiitii fi haasaa haadha isiitii fi maalii maxxansaa jiru kanarraa lubbuu isii tan odoo isin galaafatiin oolchuu maaf hin yaalin nama himatee ala fuudhuuf deema of galaafachuuf deema siin jedhe. Bakka san garuu hin dandeenyetti eega inni sukkute mootiyyuu gabbaatee akkas ta'ee akkana maalii yoo gaddinee maalii hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf aadaan kun aadaa fokkataa. Nuti akka Oromootitti odoo inni addunyaa tanarraa hin kunne waan isa barbaachisu goone fi yoo kute lubbuun isaa yoo baate waan nama gaddisiisu hin qabu. Gaafa lubbuun jiru na dhukkuba kiniina naa bita. Waan mana yaalatti hin dhaqu dhabe. Waan immoo tuyyoo ofirraa tiraanspoortii takkaan ooluu baaseetiin maali ofii yaaluun dhabe. Odoo jedhu yoo lubbuun baate. Gaafa inni guyyaa awwaalaa san suufa tolfannee iyyinee bareechifannee booyaaf yoo gayyaan. Eesh faayidaa. Anaa du'e birriin ati wali guurtu. Haasoyne ta'e na booda haasottu gaafa jiruun an haasoyne maan naa godha. Anaatti biraa kutte qabrii keessaa adda baanee jira. Anaafatu wal quban qabnu ati warra addunyaa isii namni kutte sun warra akiraatti maan naa godha haasa'uun. Aadaa fokkataa akkanaa kana gatuu qabaa jechuudha namni keenya. Akkasitti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hedduu takka nama dhibaa jechuudha. Kanaaf inshallah rabbi haa ta'u obboleettii ta'e naboonillee biyyeen itti salphattuma jenna. Akkasitti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bakkuma jirtanitti nagaa keessa naaturaa isinii jecha warri har'aa borullee of ajjeesuuf barreessaa jirullee hedduu jira. Dogongoora akkanaa kanarra namni keenya irraa deebi'ee irraa waa barachuu qaba. Du'uu hedaa maaliif duuta eenyu duuta? Namni ati jalaa fakkeenya namni si arsee yoo duuf deemte ati duunaan namni sun waan sanuu barbaada maaliif duuta? Talubbuu tarabbii gubbarraa yoo si dhufte du'i.